Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fishiteechii lammiilee irratti miidhaa birrii biliyoona 1.7 gahu gaggeessuun shakkaman to'atamuun himanni irratti banameera. Waraanni USA Israa'el fi Iraan gidduutti gaggeeffamee jiru mariin furmaata akka argatuuf biyyoonni tattaaffii jaarsummaa taasisaa jiraachuu Paakistaanitti wal arguuf akka ta'e Paakistaan ministeerota dhimma alaa Saudi Arabiyaa fi Turkii Masrii keessummeessuun tattaaffii marii nagaa akka gaggeeffamu beeksifte. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isinitti hima. Kanaan gamaa isinitti himee oduu ijoo kennaa galgala kanaati amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fishiteechii lammiilee irratti miidhaa birrii biliyoona 1.7 gahu gaggeessuun shakkaman to'atamuudhaan himanni irratti banamee jira. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni dhaabbata investimentii Fishiteechii lammiilee irratti miidhaa birrii biliyoona 1.7 gahu gaggeessuun shakkaman to'atamuudhaan himanni banamu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Abbootiin qabeenyaa fi hundeessitoonni Fishiteechii Daani'el Yohaannis Iyyaasuu fi Girmaayee Gabra Mikaa'el jedhaman namoota beekamoo fi hawaasa biratti fudhatama qaban fayyadamummaa lammiilee 1,200 olii waliin hidhuudhaan miidhaa birrii biliyoona 1 fi miliyoona 700 gaggeessuun shakkamuudhaan poolisiin federaalaa ibsee jira. Isaanis immoo yakka garaagaraa 19 shakkamaniin qorannoo irratti gaggeeffamu qulqulleessuun abbootiin alangaa dhiyaatanis himanni irratti banamee akka jirus ibsanii jira. Jalqaba irratti himanni gara poolisii magaalaa Finfinnee kan dhiyaate ture yoo ta'u garuu yakki kun walxaxaa fi daangaa ce'ee waan ta'eef qorannoo isaa bal'inaan poolisii federaalaa Itoophiyaatiin gaggeeffamaa turus ni yaadatama. Yeroo ammaa kana shakkamaan Daani'el Yohaannis irratti himanni banamee mana sirreessaa keessatti kan argamu dhimmicha akka hordofus taasifamee jira. Shakkamaan biraa immoo Girmaa Gabra Mikaa'el ammoo to'annoo jala oolchuuf immoo hordoffii gaggeeffamaa jiraachuunis himameera. Girmaa Gabra Mikaa'el bara faranjoota bara 2010 yeroo taphni waancaa kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbatti adeemsifamee dhaabbata Askuulaan jedhamu fayyadamuudhaan lammiilee gowwoomsuun mallaqa miliyoona hedduu fudhatee biyya keessaa baqatee jiraachuus ibsameera. Ta'us immoo yeroo sana Interpooliin qabamee seeraaf dhiyaachuun galmee yakkaa isaanii agarsiisas jedhaniiti jiru. Yakkamtoonni kun immoo miidhamtoota isaanii guyyaa 90 keessatti abbaa konkolaataa isin taasifna jechuun 50 jechuun qarshii 900 fi 50 akka kaffalan gochuun mallaqaa fi ammoo waggaa 5 keessatti liqii baankii irraa dhala malee akka xumuran amansiisuu yakka kana raawwachuun shakkamaniiru. Hawaasa amansiisuuf immoo konkolaataa 148 Jibuutii irraa galchanii keessaa 100 namoota muraasaaf hiruun kanneen hafan 48 ammoo dhoksaadhaan gurguruu isaanii poolisiin mirkaneesseera. Kana malees immoo konkolaataa 350 gara biyyatti galuu fi 400 ammoo buufata doonii Jibuutii ga'aniiru jedhuun odeeffannoo sobaa miidhamtoota dhuunfaaf kennaman kan ture yoo ta'u qorannoon mirkanaa'eera jechuun poolisiin ibsee jira. Shakkamtoonni kunneen immoo kaampaanii konkolaataa elektiriikii Chaayinaa kan ta'e dhaabbata Baayodii waliin waliigaltee tokko illee osoo hin qabaatin waliigaltee qabna fakkeessuun addabaabaayii masqalatti konkolaataa bakka garaagaraa walirratti qabuudhaan dhaabbatichaa kan galche fakkeessuun yakka gowwoomsaa raawwachuu turuu isaanii qorannoon poolisiin mirkaneessee jira. Shakkamtoonni kunneen immoo Jibuutii dhaabbata Alvoozii jedhamu hundeessuun konkolaataaf kaffaltii dura 10 qofa kaffaltanii fudhatanii kan hafe immoo 90 osoo hin kaffaliin achumatti deebisanii gurguruu isaanii qorannoon mirkaneessee jira. Shakkamtoonni kunneen miidhamtoota dhuunfaa tokko isaanii irraa sababa kaffaltii duraa gibira mootummaa fi baasii chaarjarii jechuun walii galan qarshii miliyoona 1 fi 365 fudhatanii kan jiru ta'us himameera. Dhaabbanni investimentii Fishiteechii haala sirrii hin taanee fi ol kaaseen beeksisuun akkasumas immoo mallaqa seeraan ala walitti qabame irraa qoodachuun kan shakkaman artistotaa fi ogeeyyiin beeksisaa kanaa akka Salamoon Boggaalaa, Saraawit Fiqiree, Daani'el Taganyee fi Abrahaam Gizaaw, Yegraalam Dajanee, Mansuur Jamaalii fi Khalid Naasir to'annoo jala ooluu isaanii manni murtii dhiyaatanii kan jiran ta'uu himameera. Manni murtii shakkamtoota kanneen immoo bitootessa 30 bara 2018 beellama qabus ibsee jira.
Waraanni US Israa'el fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru mariin furmaata akka argatu biyyoonni tattaaffii jaarsummaa taasisaa jiraachuu Paakistaan ibsite. Paakistaan ministeerota dhimma alaa Saudi Arabiyaa, Turkii, Masrii keessummeessuun tattaaffii marii nagaa akka gaggeeffamu gaafattee jirti. Mariin taasifamu jechuun ilaalchise ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif pirezidaantii Iraan Masuud waliin dubbachuu mirkaneessaniiru. Mariin kunis immoo bor jalqabee guyyoota lamaaf akka gaggeeffamu kan ibsite yoo ta'u magaalaa Islaambaaditti wal ga'uun isaanii marii bal'aan gaggeeffamas jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Ishqaan Darfuula Eksiisaa gubbaratti akka barreessatti naannichatti muddama haalaatti qabsiisuuf mariin bal'aan taasifamas jedhaniiru. Masriin maricharratti akka hirmaattu mirkaneessuun ministeerichi dhimma alaa Islaambaadii erguu beeksisee jira. Waraanni baha giddu galeessaa erga eegalee mariin akka gaggeeffamu biyyoota adda duree yaalii gochaa turan keessaa Paakistaan tokko ta'uu himameera. Jalqaba torbee kana USA fi Iraan gidduutti waliin dubbii karaa alkallatti gaggeeffamaa akka jiru ibsee turuunis ni yaadatama. Doonaald Tiraamp gama isaatiin Iraan USA waliin marii gaggeessaa akka jirtu ibsuun haleellaa silaa wiirtuuwwan anniisaa Iraan irratti gaggeeffamuu ture guyyaa 10 achi butuu isaa beeksisee jira. Iraan garuu mariin USA waliin gochaa jiru homtuu akka hin jirre guyyoota darban ibsuu ishee ni yaadatama. Waraanni Iraanii waliin gaggeeffamuu jiru Somaaliyaatti ijoollee hedduu irraa miidhaa gaggeessaa jiraachuu gamtaa mootummootaa ibse. Kibba Somaaliyaa keessatti daa'imman hedduu miidhamaa jiraachuu kan ibse dhaabbatichi rakkoon kun hammaachuu hordofee sagalee boo'aa daa'immanii akka abdiitti ilaalame jedhee jiraachuus ibseera. Sababa ijoolleen hanqina nyaataa hamaa miidhaman boo'uu fi humna kan hin qabne ta'uu himameera. Haadholiin buufataalee Landan kan magaalota Dallaaw keessa jiran waan sammuu isaanii keessa jiru dhimma lubbuu jiraachuu qofa yoo ta'u, waraanni Iraan keessatti deemaa jiru kun immoo waliin wal qabatee gamtaa mootummoota dhaabbanni gargaarsaa daa'immanii meeshaalee deeggarsaa dhaqqabsiisuuf immoo rakkisaa ta'aa jiraachuus ibseera. Namoonni buqqa'an kunneen immoo waggoota 4 walitti fufiinsa rooba dhabuudhaan biyyoota gaanfaa irraa baqatanii kan dhufan yoo ta'u ibsamee jira. Sababa kanaaf immoo uummata irratti miidhaan dhabuun loon isaanii jalaa dhumuudhaan daa'imman qofa qabaachuun gara buufatichatti dhufanii kan jiran ta'uu himameera. Hojjettoonni gargaarsa buufataa Landan keessa jiran immoo akka jedhanitti waraanni giddugaleessaa bahaa keessatti deemaa jiru kun fageenya kiiloomeetira 3,000 ol irratti gaggeeffamaa jiruuf hojii isaa irratti danqaa ta'uu himanii jiru. Kunis immoo dhiyeessii addaan kutuu fi gatii boba'aa baay'ee dabaluun garmalee akka rakkisaa jirus ibsanii jiru. Akka dhaabbanni gargaarsaa addunyaa jedhutti immoo meeshaaleen deeggarsaa lubbuun baraaruu kan gatiin isaa doolaara biliyoona 15.7 ta'an akka nyaata madaalawaa, talaallii fi saaphanaa buukee buusaa kan dabalatu gara Somaaliyaatti erguuf immoo karaa irraa yakka qophii ta'uu isaa ibsee jira. Garuu dhiyeessiiwwan suni amma immoo shakkii keessa galanii jiraachuus ibseetii kan jiru yoo ta'u, sababa kanaaf immoo gatiin geejjibaa dhibbantaa 30 hanga 60 dabaluu danda'a. Karaalee tokko irratti immoo harka dachaan dabalaa danda'u akkasumas immoo karaa jijjiiruuf hojii yeroo dabalataa fudhachuu akka danda'us dhaabbatichi ibsee jira. Magaalaa Dollawii daawwannaaf gaafa roobii magaalaa kan taasisan daayirektarri ijaarsaa dhaabbataa yuunivarsiitii Kaazeriin Ruusalee akka jedhanitti waraanni Iraan hojii dhaabbatichaa Somaaliyaa keessatti hojjetuuf rifannoo guddaa uumee jiraachuus ibsanii jiru. Muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyaahuu fi daayirektara Mossad Daawud Barniyaa sababa waraana Iraan irratti banamee wal dhabdee hamaa keessa galuun isaanii gabaafame. Maddoonni oduu Reporter hedduun akka gabaasanitti daayirektarri Barniyoon yoo xiqqaate torban darbe keessa walgahiiwwan Netanyaahuu waliin gaggeeffamu irratti akka hin hirmaatin ibsanii jiru. Waldhabdeen kun immoo kan dhalate Netanyahuun hoogganaa Mossad waa'ee dandeettii waraanaa Iraan akkasumas immoo haala siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii irratti odeeffannoo dogongoraa ta'e naaf kennuu nan gowwoomse jechuun ergaa himatanii booda ta'uun himameera. Muummee ministeerichaa itti dabaluudhaan odeeffannoo dogongoraa kun Israa'el waraana bu'aa isaa hin beekne keessa akka galchu gochuu isaa fi injifannoo dhabuun dhufuu danda'u
ammoo Israa'el irratti balaa jireenyaa hamaa akka fidus ibseeti jira. Gama biraatiin immoo maddoonni Ibroota akka ibsanitti Masuud odeeffannoo sirrii muummee ministeeraaf kennuu isaa amananitti jiru. Kana malees immoo Naataaniyoo miira gootummaa dhuunfaa parsanaalii irratti hundaa'uudhaan waraana bu'aa isaa hin beekamne keessaa akka galan malee kufaatii uumamuuf immoo itti gaafatamummaa kan Masuud osoo hin taane kan muummicha ministeerichaa akka ta'e. Handaanoon tokko tokkoon akka jedhanitti waajjirri muummee ministeeraa fi qondaaltonni Masuud jidduu kennaa basaastota Iraan irra jiru hanga wal himachuutti gahaniiru jechuun ibseera. Akkasumas immoo wirtuulee nageenyaa miira qabeenyaa ta'an keessaa odeeffannoo bahuun isaa qaama wal hirmaachisaa jiru ta'us sababa ta'ee akka jiru simame. Kanaan dura immoo fulbaana bara 2025 keessa Israa'el Dohaa irratti weerara raawwattee wal qabatee gamni lameen duulli suni osoo hin eegalamin odeeffannoo basaastota jechuudhaan milkaa'ina weerarichaa gaafachuun himameera. Itti dabaluun Deevaaniin Barniyaan warri Iraan walii eegaluun waraana Iraan waliin eegaluun dura Naataaniyoo'dhaan akeekkachiisa kennuu isaa Masuud ibseeti jira. Akeekkachiisni kun immoo yeroo waraanni eegalamu naannoo galaana Faransaay kibbaa keessatti kutaaleen icciitii Masuud balaa weerara Iraaniif akka saaxilaman ibsuu isaas tureera. Isaan ittisuuf immoo tarkaanfiiwwan fudhataman fakkeenyaaf gara hoteelota yookaan immoo buufata waraanaa irratti jijjiiruun ammoo kutaalee icciitii kun akka saaxilamanii fi dhuunfarratti akka barbaadan gochuu akka danda'us akeekkachiiseeti jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeeman irraa oduu galgala